gaafa namni guyyaa dhaloota mucaasaa kabaju nama guyyaa dhaloota maallaqa keenya kabajnaa jechuudha. Maaliif oggaa kanarraa shanarraas koshinuma keessa jirra waan ta'eef akkasitti maallaqa walitti qabaa jira. Garuu namni ilmoo dhalee ilmoo guddifatu jira maashaallah. Wanti yaa guyyaa dhaloota mucaa ishee kabajjee jirti jechuudha. Oggaa sadan ishee jechuudha. Akkasuma wanti yaa ni boosse. Yaa gammachuun boosisuu danda'a, gammachuun nama boosisa. Mee warra maallaqa qabu warra ilmoo qabutu caalaa kan jedhu wajjin laala. Kunoo maallaqti akka kanatti feestaalii guute jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf wanti asirratti yoo gammachuun si bochise malee wanti si bochisu hin jiru obboleetti teenya. Maaliif rabbiin gaafa si mudachiisu yeroo sababi sitti baay'atu sababi sun hundi namiidha itti harkaan kennate. Rabbiin waan si miidhu si fakkeesse yeroo baay'ee waan si milkeessa waan si gammachiisa si taasisa jechuudha. Maallaqi asuma teessu gadi buureetiin sitti garsiisa. Amma waa'ee ilmoodhaan dubbatu barbaada. Namoonni tokko yeroo waa isin mudatu wanni kun na balleessa jettanii abdii murattu jechuudha. Laa isin hin balleessu. Fakkeenyaaf amma obboleettiin keenya wanti yaan maashaallah akkuma viidiyoo ishee argitan guyyaa dhaloota mucaa ishee yeroo kabajutti har'a gammachuu ta'uu danda'a wanti ishee boosise. Yookiin immoo waan biraa isheetti dhaga'amuu danda'a jechuudha. Ani garuu yoo gammadde rabbiif galata galchite malee waan itti gaabbitu jira jedhee hin yaadu jechuudha. Sababiin isaa sababa wanti kun waan ishee miidhu fakkaatee ishee mudateen waan baay'ee argattee jirti wanti yaan jechuudha. Nuti garuu waggaa 4-5 duras koshinuma keessa turre ammas koshinuma keessa jirra jechuudha. Nurra warra ilmoo argatetu caalaa jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa dura akka rakkootti kan wanti yaa mudate har'a garuu wantoota gurguddoo isheef buustee jirti jechuudha. Mucaan ishee kun sababa mucaa ishee kanatti wantoota gurguddoo argattee jirti biyya lafaa kanarratti. Sababiin isaa tokkoffaa beekamtii akka Itoophiyaatti beekamtii guddoo argattee jirti. Beekamtii ishee kanaanii wantoota adda addaa beeksisuutiin maallaqa argataa jirti. Lammaffaa gargaarsi godhamee fi akka isheen mana gara keessa jiraattu akka isheen uffattu akka isheen fataa jettees lubbuu ishee gammachiistee mucaa ishee gammachiistuuf maallaqi walitti guuramee fi haga araallee fataa itti jiraachaa jirti jechuudha. Osoo wanti kun sababa itti ta'ee itti dhufu baateeyyuu wanti yaan yoona tokko biyyatti koshinaa keessa hojjetti jechuudha. Koshinaa namaa keessa yookiin immoo akkuma keenya biyya rabaa kana dhufti jechuudha. Duratti osoo isheen karaa deemtu osoo isheen mana adda isheetti buna nagaddee namni kana keessa namni kan akka tasaa ishee ulfeesse jechuudha. Habiba ta'e baga geesse baga mucaa keetiin waggaa 3 waliin geessan isin jechuu barbaada. Rabbi umurii isinaa dheeressu. Wallaahi hedduun keenya jechuudha. May ani jechuudha gaafa namni akkasitti guyyaa dhaloota ilmaansaa ituman koshina keessa jiru mucaa dhalee guyyaa dhaloota mucaasaa kabaju ofiin gaafadha jechuudha. Hundi keenya of gaafatu qabna. Maaliif namni gaaffii ofitti hin taane sammuunsaa du'aadha jechuudha. Oggaa 4 duras dalagaa ture. Mee aga namni mucaa dhalee guddifatu kana nuti wayi makiinaa binne wayi fooqii binne kireessine wayi ayyarii binne namni ittiin deeme moo maallaqni nu hojjenne sun beerre maallaqichum to'eessa jiraan jira. Namoonni baay'ee hin hojjeta malee lafa maallaqi isaa jirus hin beeku. Hin dadhaba malee waan itti baasaarus hin beeku. Wallaahi billaahi jechuudha. Waan hundarraa warroota ilmoo godhatantu dachaa meeqan caalu jechuudha. Kun osoo maallaqa ta'e haga ilmoo kiyyaa naa ga'uu hin danda'u jechuudha. Garuu maallaqi haga kana ga'us eessaa ba'ee jira. Eessaa ba'ee jira yaa obboleeyyan tiyya. Hedduun keenya waggaa 7 waggaa 8 9 hojjennee ka galu jira jechuudha. Itoophiyaa keessatti waggaa meeqa hojjettee jireenya gaarii jiraadha yoo jette hin fakkaatu. Nama meeqatu waggaa meeqa hojjete manni isaa akka tasaa ta'ee jalaa gubate kaan maatii turraa fudhate kaan mootummaatu jalaa fudhate namumti waggaa hedduu hojjetee milkaa'u hin jiru jechuudha. Ofuma umurii keenya kanatti qabannaa jechuudha. Ani amma aareen jira miira keessa galeen jira. Dirqama galuun qaba jechuudha. Galee mucaa dhaluun barbaadaa jira. Isinis akka galtanii mucaa dhaltanii miira keessa isin galchee isin guggubaa jira jechuudha. Wallaahi billaahi warroonni kanaan obboleessa koof maarree bitaa ganaan obboleetti koo maal godhaa obboleessa koo barsiisaa namni tokko wallaahi baay'ee takka qaxaleedha jechuudha. Waggaa 4 hojjete namni sammuu qabu waggaa 4 qofa hojjetee gala jechuudha. Warroonni sammuu hin qabne garuu warroonni sammuu isaanii du'aa dadhaban anuma wajjin bir isaanii waggaa 7-8 hojjetu jechuudha. Maaliif bakka waan gaarii tokkoon godha jedhu. Lammii biraan warroonni akka silxee guraagee amaroonni kuni
waggaa 4-5 yoo hojjetanii biyya isaaniitti galu hedduun isaanii waan ittiin hojii banatan barbaadu malee biyya namaa keessa taa'anii waan guddaa hojjechuuf irraa akkatanii jechuudha hin xiyyeeffatan. Nuni garuu waggaa 7-8 waggaa 9 hojjenneetu asuma teenye waan hunda guuttannee galla jenna. Wanti nun guuttannee galuu barbaanne kun gaafa galu yookiin bakka hin jiru. Yookiin akkuma isinitti mee gubata waa tokko ta'a jireenyi sunu akkasitti umurii keenyattis baane maallaqattis jireenyattis baanaa jechuudha. Hedduu namaa gaafa biyyatti galee sammuun isaa maraata. Infoora jechuudha. Ana jedhamiti warra biyyatti argaa hojjechaa jiru. Namoonni biyya galan baay'een isaanii maraachuu jiru. Sammuun isaanii darbuu jira jechaa jiran. Viidiyoo tokko kanaan dura kan mucaa wayii dubbate Itoophiyaa keessaa waraabesni gadi lakkisee jira. Kunoo YouTube hojii jala jira daawwachuu dandeessan. Nama hedduu maraachaa jira jedhe. Warri akkasii warra Itoophiyaa keessaa warra biyya namaatti waggaa dheeraa dabarsanii dalagatanii galanii lafaan qabanii jireenyi Itoophiyaa keessaa ni ulfaata. Maallaqa qabaachuu baattu dandeessee jiraattu jechuudha. Yookiin dalagattee maallaqa sanaan hojjechuu yookiin immoo maallaqa hojjetattee lafa qabaattee maallaqa sanaan hojii tokko hojjechuu jechuudha. Yaa walumaa galatti Itoophiyaa keessaa waggaa hedduu hojjetan Itoophiyaa keessatti rakkoo irraa bilisa ta'ee jiraadha yoo kan jennu taane gowwoomnee jira jechuudha. Namoonni hedduun waggaa 4 hojjetee galee bultii isaa uffataa jira jechuudha. Nuti immoo yeroo itti ijoollee keenya fiinnee qabuu dandeenyutti yeroo ijoollee keenya faana fiinnee itti taphachuu dandeenyutti yeroo itti cabsinee bishaan waraabnee waan hundayyuu goonee jiraachuu dandeenyutti asii koshinaa keessatti umurii keenya dhiiga keenya ijoollummaa xuuxaa jirraa jechuudha. Wallaahi billaahi mee waggaa 4-5 duras koshinuma keessa jira beerri maallaqi keenya beerri jijjiiramni keenya beerri faayidaan keenya garuu warri galanii ilmoo godhatan har'a mucaa isaanii bishaan buusinaa fidi jedhu yoo dhukkuban nama naawaami jedhu sinii gale kuni wanti haga ilmoo namaa ga'u jiru warroonni bultiin ijaarratiin jirtan please baa obboleessa koof maarree godha obboleetti koof maarree godha maatiin keessan mana hin qaban tanaan bakkuma baadiyyaa bakka dhaloota isaaniitti mana isaanii achumatti jijjiiraa fi achumatti mana isaanii ijaaraa sinii gale ofii keessanii nama dalagatu tokko yoo argattan karamaa ta'u baadiyyaa ta'u bakka akkasii mijeetti godhadhaa galaa bultii keessanitti amma hedduminaan namni biyya namaatti galee waggaa 4-5 ilmoo godhatee biyya namaatti deebuutti jiras ni deebi'as jechuudha. Deebuun hin ooltu waan ta'eef kun asuma taa'ee nu eega. Sini gale biyya arabaa eessayyuu naqu waggaa 4 irraa lubbuun keenya yoo rabbiin achi nu ga'e deemnee dhumnee dalagatuu dandeenya. Garuu waggaa 4-5 duras ituu galleerra ta'e har'a dhufuu dandeenya. Duratti ilmoo godhannee ilmoon keenya nu guddatuu dandeessi. Kanuma isin jechuu barbaada nama baay'eetu umurii irraa gubuu jira of gaafachuu qabna. Warroonni ganaa waggaa dheeraa hojjechuuf fedha qabdanii as gabaabsadhaa. Wanti amma ilmoo ofii namaa ga'u jiru. Yeroo ammaa kana ormiyyuus hin danda'u obbolaan keeyyuus hin danda'u. Yoo ilmoo ati itti dhiphattee dhaltee guddifatte taate bichitti kan bishaan buusee sii kennu. Si galee yoo kaate dhukkubsatte kan sii jimbo ilmoo kee qofa jechuudha. Obbolaan kee dhimma kee hin qaban. Wallaahi billahi namni bultii ijaarrate naan orma walitti taa'e. Obbolaan kun orma walitti taa'a gaafa hundumtuu bultii ijaarrate waldu bira deebi'ee waa'ee walii dubbachuu jalqaba malee namni akka durii sanatti sii dhiphatee sii yaadu. Jaalalti dhugaan maatii keessattiyyuu hanga bultiin ijaarratanitti jechuudha. Namni hundu gaafa bultii isaatti seenee alagaatti idaameera waan ta'eef xixiqqoo yaada yoo rakkate tokko ta'a malee bakka hundumtuu jireenya mataa isaatti xiyyeeffata. Yaa amma akka raadiyoo faanaatti wanti na haasofsiisu jiru viidiyoo nama laayikiin gootan garuu hedduun keessan miqqanyaatti caaltan yaa abbo inshaallah yaa rabbi kiyya nama miqqanyummaa qabu kana yaa rabbi miqqanyummaa keessaa buqqisi yaa rabbi gorsa kiyya kana qalbii isaanii jiisi anaallee yaa rabbi du'aa inaa godha rabbi si haa galchu rabbi yaadaan gada siif haa gootu naa jira please alii booche yaa rabbi keenya shamara keenya rakkisii yaa koottaa ko yaa rabbi gizee tokko yaa rabbi tiya osoo na raba ta'eera ta'een jedha wallaahi billahi maaliif araboonni kun hime ijoollummaa isaanii irraa kaasanii wanta kabaa yaadanii hin qaban uffata isa kamiin uffadha isa kamiin bitaa akkamitti meekaappii dibadha bas akkamitti yoomina heerumaa nyaata isa kamiin nyaadha kana nuti garuu maalii mucaa guddisnaa maatii akkamitti gargaarraa maalii mucaa guddisnaa bira yoo geenye mucaayyuu hin dhalle osoo mucaan dhalini yoo osoo bultitti hin seeninu sammuun keenya xash nu jette yaada meeqaan ala kulli haala alhamdulillah asaasinitti hin dheeressu viidiyoo obboleetti keessan miso yoo feetan laayikii godha yoo isinitti hin tolle immoo hin bala miira keessa isin galcheen jira wallaahi kun maallaqa miti
Kun maallaqa miti osoo maallaqa taatee uummata kanaan gosa. Heerumaan ga'ee fakkaata amma waa'ee heerumaan yaachisaadha. Isin akkamiin gochuu jira maaltu isin dhaga'amaa rabe?